jalqabarratti oduu gaddaa qabna. Gootni Oromoo Haaji Hassan Gammadaa boqachuun dhagahame. Koree sirna awwaalchaa gootichaaf dhaabbatee keessaa tokko kan ta'an Haaji Adam Guyyee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti dhukkubsatanii torbaan lamaaf hospitaala Nageellee Arsiitti yaalamaa turani. Haaji Hassan Gammadaa kaleessa galgala lubbuun isaanii dabarte. Barri dhaloota isaanii 19 duwwaatti kan tilmaamamu Haaji Hassan Gammadaa aanaa Shaallaa ganda Sanbateetti dhalatani. Haaji Hassan Gammadaa mirga ummata Oromoo kabachiisuuf sirnoota Itoophiyaa bulchaa turaniin falmaa kan turan yoo ta'u, miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka turan seenaa isaanii ni mul'isa. Loltuu waraana bilisummaa Oromoos ta'uu isaaniitu himama. Sirni awwaalcha isaanii guyyaa har'aa waaree booda sa'aatii 10tti bakka awwaalcha musliimotaa magaalaa Shaashamanneetti